Taaddasaa Birruutti bilbiluuf murteeffate. Yoo inni bilbilu guutuun mana Taaddasaa Birruu sakatta'amaa jira. Taaddeen harka kennachuu dinnaan inni waraanaatti nam'ee mana isaatii baasuudhaaf yoo manni jeeqamaa jirutti sagaleen goota biraa Ajjii Adamsaa Addoo karaa bilbilaatiin mana Taaddee seenee. Ammas kan biraa arganne jechuun loltoota Hayila Sillaasee keessaa namni tokko bilbila kaasee Taaddasaa Birruu fakkaatee Ajjii Adamsaa Addootti taasa'ee. Miidni dhufee fi eessaa fi maaliif akka dhufe hundumaa erga irraa fudhatanii booda wal arguufis ni beellamanii. Hanga kanatti garuu hojiidhaaf dubbiin hin galle. Hundumarrayyuu immoo Adamsaa Addoo kan gowwoomsee Ajjiin Taaddasaa Birruu gootummaa fi maqaa isaatiin beeka malee qaamaa fi sagaleedhaan waan wal hin beekneefi. Loltoonni kunneenis uffannaa isaallee hunda gaafatanii immigireeshiniitti akka isa eegan ni beellamanii. Namni Sheetuu jedhamu Riichardsiin dhaqee Ajjii Adamsaa Addoo fidee waajjira poolisii 5ffaa Shaggar jedhamutti galchee. Adamsaa Addoo to'atamuu isaa kan baree gaafa waajjira poolisii 5ffaa ga'an poolisoota hedduun erga marfamee booda. Goonni kun qabamuu isaa erga baree booda sodaa tokko malee tooftaalee garaagaraa jarreen ittiin isa gowwoomsan deeffachuudhaaf yaadaa ture. Adamsaa Addoo takka ni ciniinnataa. Takka immoo sobee akka namni irratti hin beekneef ni kolfaa. Booda ga'ee garuu yaanni tokko ni dhufeefi. Akka ta'u ta'ee waraqaa icciitii guddaa baattu kana tooftaa lola Oromoota Siikoo Mandoo kana dhoksuudha. Kana gochuuf immoo fincaantu na qabe jedhee poolisoota eeyyamsiisee mana fincaanii seenuudha. Sana booda waraqaa icciitii qabdu sana dhabamsiisuudha. Garuu immoo yoo dubbiin jabaate kata isaan areebanii icciitii kana na baasisan waraqaa sana mana fincaanii keessaa yoo baasan kaayyoon keenya ni fashalaa'a. Kaayyoon keenya fashalaa'urra immoo ani waraqaa fuula 12 nyaadhee du'uu wayyaan filannoo goota kanaa ture. Kutataa fi onnataan dhiiraa kun waan jedhe kana irra laallee hin seesnes. Waraqaa amma sanaa akka loonii alafkatee nyaate. As garagalees kan garaa keessaa baatee harkatti baadhee dhufee garaatti deebiseera jedhee. Ija dhiibuunis kanarra yoo na ajjeeftanis ana qofa ajjeeftu. Garuu icciitii qabsoo Oromoo in argattan jedhee. Goonni baddaa baalee kun icciitii garaa baate garaatti deeffate malee isaatti shugguxii hidhatee deemuu dhoksuu hin dandeenye. Kanaanis himatamee yeroo 40 Oromummaa fi gootummaa isaatiif jecha qacceedhaan dirrisaa akka reebamuuf itti murtaa'us doktoraan ilaalamee qaamni isaa baachuu akka hin dandeenye ragaan ba'ameefi. Garuu immoo hidhaa waggaa 25tti murtaa'e. Osoo icciitiin sun harkatti argamee silaa gameessi dhiiraa achumatti dhabama ture. Adabbiin kun qabeenyi isaa hundi akka dhaalamuu fi naannoo Amaaraa hunda miilaan akka naanneffamu ni taasifame. Garuu immoo hidhaan Oromummaa fi gootummaa isaa hin gaddisiifne. Adamsaa Addoon erga hidhaa isaanii xumuranii ba'anii booda akkuma Xaaliyaaniin mo'atamtee baateen qabsoo itti aanuuf meeshaalee waraanaa hedduu ni dhofkatanii. Dhofkachuu meeshaalee waraanaa kana kan dhagaye Hayila Sillaaseen Adamsaa Addoo hidhuu waan sodaateef tooftaan aangoo giraasmaachummaa fi uffata kabajaa giraasmaach uffatu akka Oromoonni Siikoo Mandoo walitti qabametti yoo kennisiisuuf ka'u. Goonni kun ol ka'ee nama gumaarraa aangoo kana akka hin fudhanne dubbate. Ani kan narraa bareedu maqaa giraasmaach osoo hin taane Adamsaa Addooti jedhee. Goonni Oromoo ofirra sabaaf sobarra dhugaadhaaf bitamuurra diduudhaaf dhalate kun ciitii nyaate waliin waggaa 104 erga jiraatee booda bara 1983tti boqote. Maddi koo seenaa gootota Oromoo qabsoo qonnaan bultoota Baalee qaanqee qabsoo Oromoo fi kanneen biroorraa. Kabanyii fi ulfinni guddaan
kan gootota osoo mirga Oromootiif qabsaanuu wareegamanii fi boqotaniitiin. Akka ifan baafne nattillee tirtiru hangam gootiin garuu sodaachuurra hin jiru. Haala yeroof jiru facaasuuf hiruun dirqamana jiru. Saba kootii ibsuun sabboonummaa cimsu. Dhaamsa sabaa geessu hamilee jabeessu kan akka dammaysu ka dammaqe kaasu. Qabsoorra bobbaasu haa bilisa ubbaasu jedha yaanni raabsu. Kagaraan koo yaadee onneen koo gubatu garaa kooti ba'ee gurra namaa ga'ee garaa nama hunda akkanaa qubatu. Sabni haa hubatu firri haa gammadu diinni haa gubatu seenaan haa qabatu. Biyyi hoo maal jedhaa maal yaada maal fedhaa jedhee ka gaafatu deebii haa argatu. Wanni biyyaa badee biyya ormaatitti aduudhaan gubatu bosona seenu bosonuu hin taane gabrummaa hin feenu diina jalan ceenu. Deebii haa argatu. Wanni biyyaa badee biyya ormaatitti aduudhaan gubatu bosona seenu.